Akkam jirtu dhaggeeffattoota chaanalii kana. Chaanalii kana laayikii fi sabiskiraabii gochuun akka na hordofaa jirtan abdiin qaba. Warri kanaan dura laayikii fi sabiskiraabii godhin akka sabiskiraabii gootanis affeeramtaniitu. Haadholiin hedduun da'umsa booda harmi isaanii aannan dhabuudhaan akka baay'ee rakkatan hin beekama. Kanaafuu har'a mee waa'ee akkamiin haati daa'ima harma hoosisu tokko hanga aannan harmi ishee oomishu akkamiin dabaluu dandeessi, maal gochuu qabdi kan jedhu irratti barnoota gabaabaa ni qabadhee jira. Kanaaf amma dhumatti na hordofaa. Jalqaba aannan harma haadhaa sadarkaa sadiitti qoodama. Aannan guyyaa dubartiin tokko deessee kaasee hanga dhumaatti kan jiru tokko miti, garaagarummaa hedduu qaba jechuudha. Isaanis sadarkaa sadiitti gosa garaagarummaa sadiitti qoodama. Inni jalqabaa isa silga jedhamudha. Silga yookaan koolesteram isa jedhamu. Inni kun aannan harma haadhaa isa jalqabaadha. Takka haadholii tokko biratti osoo hin da'in durayyuu ulfa gara dhumaa irratti torban dhumaa osoo hin da'in dura mul'achuu danda'an kun. Inni silga jedhamu kun halluun isaa kan bifa keelloo ta'e akkasumas kan kireemii ta'e kan dhadhaa qabu bifa akka dhadhaatti kan harka namaa qabatu jechuudha. Waan akkasii kan ta'edha. Na baay'ee furdaa kan ta'edha. Aannan booda dhufurra kan baay'ee furdaa ta'edha silga jedhamu kun. Hanga pirootinii hedduu kan qabuu fi vaayitaaminoota akkasumas mineraalota adda addaa kan qabudha. Keessumaa garuu kan warri aannan daakuu jedhamurraa kan adda isa taasisu maal qaba? Immunoglobuliin kan jedhamu qaba. Immunoglobuliin kun ittisoo qaamaaf baay'ee barbaachisaadha. Ittisoo qaamaa haati qabdu gara daa'imaatti darbuun daa'imman dhibee adda addaaf akka hin saaxilamne taasisa jechuudha immunoglobuliin jedhamu. Kanaafuu koolesteram inni silga jedhamu kun baay'ee daa'immaniif baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammamii tura? Haati tokko erga deessee hanga guyyaa 4-5 ture. Guyyaa 4-5 booddee aannan silga jedhamu kun aannan halluun isaa xinnoo isa kan duraarraa adda ta'e akkasumas furdinni isaa kan duraarraa adda ta'e aannan ce'umsaa yookaan tiraanzishinaal milik kan jedhamu kanatti ce'a jechuudha. Inni kun guyyaa 5 hanga naannoo 7 ture aannan ce'umsaa kun. Inni kun kan duraarraa xiqqoo bishaan kan qabu ta'e dabalata immoo kaaloorii cimaa qaba kan duraarra. Akkasumas waan akka faattii, laaktoos, vaayitaaminoota bishaaniin bulbulaman, faatti soolubul vaayitaamin kan jedhamu qaba jechuudha. Inni guyyaa 5 hanga 7 ture tiraanzishinaal milik ni jedhamu kun. Inni sadaffaaf inni hanga haati tokko harma hoosisutti turu immoo aannan ga'eessa yookaan maachur milk jedhamudha. Inni kun persentaan 90 bishaan. Kanaafuu bishaan hedduu qaba jechuudha. Kun maaliifdha? Daa'imman bishaan hanga akkuma beekamu akka hanga ji'a ja'aatti bishaan dhugsiisnu maaliif bishaan gahaa ta'e waan jiruuf dheebuu daa'immanii tasgabbeessuuf jechuudha. Dheebuu isaanii galmaan ga'uuf to keep them hydrated እንዲሆኑ gochuu fi bishaan gahaa qaba. Persentiin 90 bishaan haa ta'u malee persentiin 10 immoo wantoota akka kaarboohayidireetii, wantoota akka pirootinii, wantoota akka faattii kan guddina qaama isaaniif akkasumas immoo humna daa'immaniif kennu of keessaa qaba. Aannan ga'eessi kun. Aannan ga'eessi kun bakka lamatti qoodama. Harma tokko keessa aannan ga'eessi kun bakka lamatti qoodama. Inni jalqaba inni gara duraa harma sana keessa daa'imman hodhanii kan jalqaba foor milk ni jedhu kun inni baay'inaan bishaan kan qabuu fi akkasumas vaayitaaminii fi pirootinii adda addaa qaba. Garuu caalmaatti bishaan qaba jechuudha inni kun. Inni gara boodaa immoo harma sana keessa inni gara boodaa yeroo hodhan dhufu immoo hanga faattii guddaa ta'e kan qabuu fi daa'imman akka qaamni isaanii ulfaatinni isaanii dabalu akka furdatan kan taasisudha jechuudha. Kanaafuu harma tokko keessa aannan gosa lama waan ta'eef harma tokko yeroo san osoo harma biraatti hin dabarsin harma sana keessa fixuu qabu daa'imman. Maaliif inni jalqaba bishaan inni itti aanu faattii waan ta'eef lamaan isaa argachuu waan qabaniif aannan harma sana keessa jiru hanga dhumaatti xumuruu qabu. Harmi haadhaa reefuu deessu tokko torban jalqaba aannan bifa keelloo qabu kan nyaata gaarii fi wantoota ittisoo dhukkubaa daa'immanii cimsuu qabu of keessaa qaba. Akkuma amma jenne kan inni koolesterool jedhamu kun immunoglobuliinii waan qabuuf ittisoo qaama isaaniif baay'ee faayidaa qaba. Akkasumas immoo vaayitaaminoota pirootinii gahaa ta'e kan qabu mineraalotaa fi immunoglobuliinii qaba. Kanaaf barbaachisaadha jechuudha. Kan maaliif kaasuu barbaade haadholiin tokko ni fayyadedhanii yaadanii gatu kan ilmanii gatan jiru. Haa ta'u malee kun baay'ee murteessaa fi baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Yeroo kana
yeroo torban jalqabaa hanga guyyaa shaniifaatti yeroo koolesterooliin yeroo silgii kun jiru hanga aannanii xiqqoodha. Garuu aannan sun baay'ee furdaadha. Hanga aannanii xiqqoodha. Kun ammoo fedhii daa'imaa wajjinis kan wal simudha. Akkasumas immoo dandeettii daa'imni tokko reefu dhalata waan ta'eef daa'imni sun dandeettii narma xuuxuu akkasumas xuuxuu qofatu hin ta'in aannan xuuxa sana liqimsuu sana immoo akkaataatti qilleensa fudhatan wajjin wal madaalchisee osoo isa hin fe'iin akka liqimsuu danda'utti xiqqaateeti kan oomishamu. Kanaaf torban jalqabaa hanga aannanii xiqqoodha jechuudha. Torban jalqabaa booda naannoo torban lamaa takkaatti yeroo sana garaagarummaa sa'aatii lamaa hanga sadiitti yeroo sanii aannan tokko armi tokko aannan hanga siinii bunaa tokko qaba jechuudha. Tilmaamaan torban tokko booda. Haa ta'u malee sanarraa qabaachuu dhiisuu danda'a, xiqqoos qabaachuu danda'a. Inni silgaa kun jedhamu kun baay'ee xiqqoodha. Torban tokko booda bifii fi qabiyyeen aannanii jijjiiramaa deema. Akkuma jenne gara tiraanzishinaal milkiitti waan ce'uuf akkasumas hanga aannan oomishamu dabalaa deema. Yeroo haati hoosisaa deemtu hanga aannan oomishamu dabalaa deema jechuudha. Akkasumas immoo qabiyyeen isaas dabalaa jijjiiramaa bifti isaas jijjiiramaa deema. Torban lamaan jalqabaa haadholii hedduu biratti hanga aannan bahu xiqqaachuu danda'a. Kanaafuu kun baay'ee haadholiin torban lamaan jalqabaa hanga aannanii xiqqaachuun baay'ee isaan yaaddessuu qabu. Haadholee hedduu biratti kan mul'atu waan ta'eef. Amma guddaan guyyaa sadii afur booddee daa'imman guyyaatti fakkeenyaaf si'a ja'a si'a torba finjaan kan fincaa'u ta'e yeroo harma hodhan immoo erga hodhanii booddee sirriitti kan rafan yoo ta'e quufaniiru jechuudha. Guddaan quufuu isaanii adda baasuuf sirriitti kan rafan taa'uu akkasumas immoo fincaan guyyaatti si'a ja'a torba kan fincaan yoo ta'e rakkoon hanga aannan hir'atu sun baay'ee rakkoo uumuu dhiisuu danda'a. Caalmaatti eenyu biratti aannan harma haadhaa irra kaa yoo jenne fakkeenyaaf haadholiin tokko turanii harma oosuu eegalu. Akka seeraatti qajeelfamaa haadholiin hundinuu daa'imni sa'aatii tokko keessatti daa'ima isaanii harma oosuu eegalsuu qabu jedhama. Kun haadhaafis daa'imaafis faayidaa qaba. Haa ta'u malee sababa adda addaadhaan fakkeenyaaf haati da'umsa booda opereeshinii taatee turte, dhiigdee turte, haati kutaa ho'aa yoo galee daa'imni kutaa ho'aa yoo galee ta'e haati hospitaala ciistee turte sababa ta'een haati harma hoosisiin yoo turte yeroo ittaanu yeroo jalqabdu harma hoosisuu yeroo jalqabdu harmi ishee aannan qabaachuu dhiisuu danda'a. Akkasumas immoo yeroo utuu hin gahin yoo kan da'an ta'e piriiterversa jedhamu kana yeroo malee yoo da'anii hin qophoofne waan ta'eef harmi sun aannan gahaa hin qabu waan ta'eef aannan daa'imman qubsu dhibuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu haadholii akka da'aniin dafanii harma hoosisuu hin eegalle akkasumas haadholii osoo ulfi ji'a 9 guutiin torbee 38 yoo xiqqaatti osoo hin gootin yoo da'an hanga aannan oomishamu xiqqaachuu mala. Akkasumas immoo yeroo ciniinsuuf da'umsaa baay'inaan kan dhiigan yoo ta'e dhiigni hedduminaan dhangala'e yoo ta'e karaa baqaqsanii deessuus haa ta'u karaa normaalii yeroo da'an dhiigni hedduu dhangala'e harmi isaanii aannan gahaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Akkasumas immoo baqaqsanii yaaluun kan da'an yoo ta'e kanneen kaanirra baqaqsanii yaaluun warri da'an akkasumas haalli yeroo da'umsaa cimaa kan ture yoo ta'e fakkeenyaaf dhiibbaan dhiigaa ol ka'ee sukkaarri ol ka'ee dhibee adda addaa kan jiru yoo ta'e hanga harmi isaanii aannan oomishu baay'ee xiqqaachuu danda'a. Akkasumas immoo haati dhibee fayyaa garbiroo qabdu fakkeenyaaf dhibee asmii, dhibee sukkaaraa, dhibee fayyaa garbiroo godhuu qabdu ta'e hanga harmi isaanii aannan oomishu xiqqaachuu danda'a jechuudha. Isaan kana biratti xiqqaachuun aannanii heddumatee kanaaf kana malees immoo hanga aannan haadholiin oomishan irratti kan dhiibbaa qabu akkaataa itti haadholiin taa'anii fi akkaataa itti haadholiin taa'anii oostanii fi akkasumas akkaataa itti yeroo taa'anii oostan daa'ima isaanii harma afaan kaa'an baay'ee murteessaadha. Poozishiniin ganda attaachimentii seenu kana. Osuma aannan isaanii harmi isaanii aannan gahaa qabaatu akkaataa itti ta'an wallaaluudhaan akkasumas immoo akkaataa itti daa'imman isaanii harma afaan kaa'an wallaaluudhaan harma hoosisuun mijachuuf dhiisuu irraan kan ka'e aannan gahaa argachuu dhiisuu danda'a daa'imni tokko. Kanaafuu haati tokko akkamitti taa'uu qabdi? Akkamitti harma ishee afaan kaa'uu qabdi kan jedhu ilaalla. Akkamitti afaan kaa'uu qabdi harma ishee jenne jalqaba afaan daa'imaa sirriitti bal'atee harma qabachuu qabdi. Waayidoo kan ta'u qabachuu. Yeroo caaffii harma isaaniidhaan fiixee harma isaaniidhaan xiqqoo afaan isaanii xiqqaan daa'imman afaan isaanii ni bal'isu. Akkasumas immoo
hidhii gajjallaa lafeen jirtu kun chiin isheen jedhamtu kun harma tuquu qabdi. Akkuma suura irratti argitan kana chiin kan jedhamtu kun kan hidhii isaanii gajjallaa jirtu kun bakki hidhii isaanii gajjallaa jirtu kun harma haadhaa tuquu qabdi. Akkasumas immoo hidhiin daa'imaa inni gajjallaa gara keessatti kan karli ta'e gara keessatti kan dacha'e ta'uu qaba. Akkasumas naannoo fiixee harma haadhaa irratti naannoon gurraachi sun areolaa kan jedhamu gara gajjallaatti mul'achuu hin qabu. Maaliif afaan daa'imaa keessa jiraachuu qaba jechuudha. Inni kan akkamitti taa'uu qabu? Erga taa'anii booddee haadholiin ofii isaanii daa'imatti gadeechuu hin ta'in daa'ima ol ofitti fiduu qabu. Dugdi isaanii hirkatee ofii taa'umsatti hirkatanii daa'ima ol ofitti fiduudha malee daa'imatti gadidhanii harma wasiin qaban. Dabalataanis daa'imman yeroo ol ofitti qaban qaamni daa'imaa hunduu baatamuu qaba. Fakkeenyaaf dugda bichaa baatanii miila gadhiisuu hin qabanii deetee bichaa qabuu qabu. Qaamni daa'imaa hundumtuu baatamuu sappoort ta'uu qaba jechuudha. Dabalataan garaan daa'imaa garaa haadhaa tuquu qaba. Garaan daa'imaa haadhatti galagaluu fi garaa haadhaa tuquu qaba. Akkasumas sarara sirriin osoo mataan asiifachuu jallatiin istireet ta'ee daa'imni sarara sirriin ciisee harma hodhuu qaba jechuudha. Kun baay'ee murteessaadha. Kana gochuu baannaan osuma harmi isaanii aannan gahaa qabaatu daa'imni aannan gahaa dhabuu mala aannan gahaa bahuu dhiisuu danda'a. So haala taa'umsaa akka haalatti daa'imman afaan kaa'an sirriitti hubachuu barbaachisa. Kana godhanii yoo harmi isaanii aannan hin qabu ta'e maal gochuu qabu? Kan jedhu yoo ilaalle ariifatanii abdii kutuu dhiisuu hin qaban. Masira jennee torban lama jalqabaa ta'uu addaadhaan hangi aannan oomishamu xiqqoo waan ta'eef daa'imman haadholiin hedduun dafanii abdii kutuun filannoo biraatti seenu. Kana gochuudhaan filannoo biraatti seenuurraa abdii kutatanii obsuu irra deddeebisanii daa'imman oolchuu qabu. Kanaaf maal gochuu qabu? Yoo jenne tokko fiixeen harmaa kan sirriitti daandii godhatee fi dho'ee ta'uu qaba. Fiixeen harmaa karaa aannan harma keessaa ba'u eksprees karaa godhan karaa aannan ba'ee daa'ima afaan seenu dho'uu qaba jechuudha. Yoo hin dhoone fayyuma daa'imni gottotee aannan ba'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf jalqaba yeroo harmi isaanii aannan dhabu maal gochuu qabu akka daa'aniin fiixeen harma haadhaa sun kan daandii godhate kan dho'e ta'uusaa ilaaluu qabu. Yoo aannan yeroo akkas gad qaban yoo aannan ba'an jiru ta'e daandiin kan hin baane waan ta'eef namoota isaan bira jiran mariisuun akka daandiin ba'u taasisuu qabu jechuudha. Kun haadholee hedduu biratti yeroo jalqabaa aannan ga'an akka harma keessaa hin baane kan taasisuu keessaa fiixeen harma haadhaa cufachuudha. Kana sirreessuun barbaachisaadha jalqaba. Lammaffaa irratti harmi aannan baay'inaan qabaachuu baatuyyuu daa'imman irra deddeebi'anii guyyaa 8-12 akka xuuxan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Daa'imman sirriitti xuuxaa yoo deeman harmi aannan oomishaa deema. Daa'imman harma hodhuun akka hormooniin proolaaktiin oomishamu godha. Maaliif harma yeroo hodhan harma aannan hin qabne kan akkuma san callumadhanii hodhamu taasisuudha. Yeroo hodhaa deeman hormooniin proolaaktiin jedhamu akka haati sun oomishtu taasisi. Hormooniin proolaaktiin kun immoo maal taasisaa? Akka aannan baay'inaan oomishamuu fi baay'inaan ba'u godha. Kanaafuu harma aannan hin qabne kana irra deddeebisanii garaagarummaa isaatii 2-3dhaan irra deddeebisanii oolchuun akka harmi sun aannan oomishaa deemu taasisa jechuudha. Kanaafuu harmi kun aannan hin qabu dandii tasaa abdii kutanii filannoo biraatti deemuu aannan biraa jalqabsiisuurra harma aannan hin qabne kana irra deddeebisanii oolchuun har'a xiqqoo dabalaa boor dabalaa deemaa guyyaa ta'u sirriitti dabalaa deema jechuudha. Sababni isaas yeroo daa'imman harma haadhaa sana gogaa masaa hodhan hormooniin proolaaktiin jedhamu oomishamuun akka baay'inaan aannan oomishamuu dabaluu fi akka ba'u taasisa. Inni kan erga usanii booda harka yookaan meeshaa ittiin harma ilman fayyadamu aannan keessatti hafe yoo jiraatee fi daa'imni rafee kan ture yoo ta'e ilmanii baasuun dabalata dhugsiisuudha. Amma kun meeshaa ittiin aannan harma haadhaa keessatti hafe ittiin ilmanidha. Kun maadhaa akkuma ilmaa deemin akkuma daa'imni tokkodhaa deemin yeroo ilmaa deemnu oomishni dabalaa deema. Kan keessa jiru hin dhumne taanaan haaraa hin oomishamu. Kanaaf kan keessa jiru xumursiisuun yookaan yoo danda'ame daa'imman godhanii keessa akka xumuran taasisu yoo hin dandeenye immoo kan hafe ilmanii kaa'uun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf daa'imni tokko osoo ji'a 9 guutuun yoo dhalate piitar berzoo ta'e humna ittiin harma keessaa aannan gottottee baastee xumurtu qabaachuu dandeessi. Yeroo akkasii amma ta'e erga osanii booda yeroo daa'imni dadhabu
meeshaa adda addaaf fayyadamuun yookaan harkaan qodaa qulqulluutti meeshaa qulqulluutti elmanii dhugsiisuun barbaachisaadha. Yoo keessa xumuraa deeman hanga aannan oomishamu dabalaa deema. Qabxiin biroon yeroo daa'imman harma hawwasan jalqaba aannan harma tokko keessaa xumursiisuun gara biraatti dabarsuu akkasumas marsaa itti aanutti harma isa dhuma irratti hawwasan irraa jalqabuun oolchuun barbaachisaadha. Akkuma asirratti jenne aannan inni gara jalqabaa bishaan kan ta'e inni gara dhumaa immoo wantoota adda addaa wantoota akka kaarboohayidireetii, pirootiin, faatii kan qabu waan ta'eef aannan tokko keessaa harma haadhaa tokko keessaa osoo hin xumuriin gara biraatti dabarsuu dhiisu. Jalqaba isa tokko keessa akka xumuranii gara biraatti dabarsuudha. Gara biraa sana dabarsanii oolchanii yoo daa'imni quufe booda yeroo marsaa lammaffaatti immoo harma isa dhumarratti oolchan sanarra jalqabuun isa ficcisanii gara isa jalqabaatti deebi'u jechuudha. Kun akka harmi sun yeroo keessaa dhumaa deemu akka oomisha dabalaa deemu taasisa. Wanti ni kaasaa jiru wanta qorannoodhaan bira gahamedha. Wanta sasalphaa fakkaata garuu wanta jijjiirama guddaa fidudha. Inni gara biroon haati harma hoosiftuu nyaataa fi dhugaatii sirriitti nyaachuu fi dhuguu qabdi. Kun beekamaadha. Haati tokko nyaata gahaan arganne dhangala'aa gahaan dhugne taanaan aannan harma haadhaa eessaa dhufuu hin danda'u. Dhala namaa bichaatu hin taane eenyuyyuu osoo nyaatin osoo hin dhugin aannan oomishuu hin danda'u waan ta'eef nyaata gahaa fi bishaan sirriitti dhuguu bishaan wantoota dhangala'aa ta'e sirriitti fudhachuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo boqonnaa gahaa argachuu qabu. Hirriba gahaa, boqonnaa qaamaa fi boqonnaa sammuu. Haadholiin tokko tokko da'umsa booda yaadan dhiphachuu yaadan postpartum blues kan jedhamu jira. Inni kun akka aannan gahaa hin oomishamne taasisa. Kanaafuu boqonnaa gahaa qabaachuu, hirriba gahaa fi yaadanis sammuudhaanis boqonnaa qabaachuun baay'ee. Akka qorannoon tokko tokko agarsiisetti nyaati tokko tokko amala aannan oomishamuu akka dabalu gochuu kan qaban ta'uu agarsiisa. Fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti nyaata kanneen akka aajjaa, marqaa qamadii, talbaa, nyaata akka saliixaa, nyaata shunkurtii adii qabu, jinjibila, abishii warri kun akka aannan oomishu amala taasisuu qabu jedhamanii qorannoon akkasitti agarsiisa. Dabalataanis kan inni armaan olitti jedheen dabalata nyaatota hedduu jiru kan hanga aannan harmi tokko oomishu dabalanii fakkeenyaaf kanneen akka burtukaanaa, kanneen akka kaarotii, hanqaaquu hedduu jiru isaan kana haadholii akka argatan taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Kana hunda raawwatanii oomishni aannanii dabaluun fedha daa'imaa yoo guutuu dide hanga aannan oomishamu dabalutti daa'imman beelaan akka hin miidhamne aannan daakuu yookaan foormulaa isa jennu kana dabalataan kennuun yeroo aannan ga'aa oomishuu jalqaban harma qofa kennuutti deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif kan hunda godhanii haadholii yoo aannan harmi isaanii harma aannan ga'aa daa'ima quustu daa'ima guddina qaamaaf barbaachisaa ta'e yoo kennuu dhabe daa'imni miidhamuu hin qabachuudhaan hangasitti aannan foormulaa akka umurii isaaniitti bitanii kennuufiin qulqullina isaa sirriitti eeguun dhugsiisuun dabalataan immoo harma isaanii hoosisuun jalqaba harma haadhaa hoosisuu yoo daa'imni quufuu baate aannan sana itti dabaluu sanaa booda suuta yoo aannan harma isaanii bicha isaan quubsaa deemu aannan foormulaa sana aannan daakuu sana dhiisuu baay'ee gaariidha. Maaliif aannan daakuu sun gamoo kamiinuu hanga aannan harma haadhaan gahu waan ta'eef garuu akka daa'imni beelaan hin miidhamne akka daa'imni nyaata dhabuun rakkoo biraa keessa hin galleef aannan daakuun yeroof kennuun murteessaa ta'uu danda'a jechuudha. Takka takkas ogeessa fayyaa mariisuun gaarii yeroo akkasii. Galatooma kanalii kana sabiskiraayib yaada naaf erguun dagatina akkasumas immoo mata duree adda addaa irratti mata duree akkasii irratti barnoota qopheessuu yoo jettan niin qopheessa. Duwwaan sabiskiraayib gochuu hin dagatina galatooma namoota immoo haadholee adda addaa namoota barnoota akkasii barbaadanis affeeraa galatooma.